warreen seentan baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Sagaleen koo dhaga'ama. Sagaleen koo ni dhaga'ama. Mee komentii irratti naa barreessaa jabaadhaati. Sagaleen koo jira. Sagaleen koo jira. Tole amma xumuraatti na hordofaan isiniin jedha. Mee hundumti keessan iyyuu warri na jaallattan hundumti keessan iyyuu jaalalaan af qabdanu viidiyoo kana sheer gochuudhaan dhimmi kun dhimma atattamaati waan ta'eef dhimma jiraachuu dhabuuti gocha anaaf maatii koo irratti raawwatame isinitti mul'ifee hundumti keessan iyyuu bakka jirtanuu akka naa birmattanii viidiyoo kana gama messenjeriitiin gama waatsaappiitiin bakka hundaan naa geessan isinitti madhaa jechuudha. Akka na bira dhaabattanu isinitti madhaa jechuudha. Gocha gara jabina anaaf maatii koo irratti raawwatame isinitti mufani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii obboleewwan koo kan islaamaa kan kiristaanaa akkasumas kan waaqeffataa biyya duniyaa irratti argamtanu nama ajaa'iba wallahi badaa nama dhiba jechuudha. Akkuma dhageessanii namoonni tokko Saudi Arabiyaa irraa Kuweetii Dubaayii keessuudhaan dhuftanii inni kaan boo'aa inni kaan gadda keessan naa ibsaartanu an nagaa kooti alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ilmi namaa waan qabu facaafata. Isinii galee waan qabu facaafata. Inni khayrii facaafata, inni sharrii facaafata jechuudha. Ana nama nagaa ofii kooti jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin nagaa hojjetadhee bulu. Nama ofiiyyuu miti nama gargaarsisaa jiru. Hadha maatii kootti bilbila iddeesiin fuutanii Allahu aalam. Rabbiin hundaafuu jazaa kafala. Inni khayrii hojjetes inni sharrii hojjetes jazaa kafalama. Inafu jechuudha biyya duniyaatti kafalamaayyuu utuu gaaran gahin teessanii ilaaltu maal jechuudha inni maatiitti bilbilanii obboleessa kootti bilbilanii obboleessa hangafa kootitti bilbilanii dhukkuba kaaronaa mubaarikiin qabee jira isinitti machuu sodaatee jedhanii namatti himanii nama burjaajessuun guruppii adda addaa irratti barreeffama adda addaa maxxansanii suuraa kooti wajjin ittiin kadhachuun moo maal jechuudha maatii ofiitti akkuma haati koo akkuma haadha keetiiti namichi yookiin qaallitti. Haati koo akkuma haadha keetiiti. Silaa waan bilbiltee ilmoon kee waan gaarii hojjetaa jira. Bagan geessi. Baga kan kee ta'e haadha koo naa eebbiftu jechuudha. Hadda bilbiltee isaa guyyaa jumaatiin jechuudha. Bilbiltee dhukkuba kaaronaa mubaarikiin qabee jechuun maal na hawwite boo. Sharriidhuma addii kana eenyutu hojjedhee jennaanii akkas boolla natti qotaartu boolla naa qotame keessa bu'i booti. Maala sodaadhaan haadha kootti machuu dhukkuba kaaronaa miti wanni barbaade ona qabe rabbiin biraa onaa dhufe malee waa tokkoyyuu wannan gochuu danda'u jechuudha utuma na qabeeyyuu. Maal jechuudha dhukkuba kaaronaatu qabee mucaa keessan jedhanii maatiitti muun. Yaa jalan rabbii keessan ofirratti sodaadhaa. Hammamna'u maatiin koo hammamna'u. Yaa boo maatiin koo dhagaa miti maatiin koo. Akkuma keetii maatiidha akkuma keetii haadha. Maal garuu gara jabinuma addiinuma kana maal asitti balleesse yaa jalan. Inni sin asitti gurubbii ijaartanii arrabsitan kannaan. Inni sin lafaa kaatanii sooshaal miidiyaa irratti arrabsitan kannaan. Ancalluma sin jalaa jennaan dabarfattanii maatiidhaan. Dhukkuba kaaronaa qabeettanii naasisuun hiriyoota kootti muun maaliif barbaachise maaliif adiin koo
Maalan isiitti balleessa jiran? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Rabbiin danda'aadha, argaadha. Ilmi namaa silasi waan kan laqame hojjeta. Inni sharriidha kan laqames sharrii isaa hojjetataa jira. Inni khayriidha kan laqames khayrii isaa hojjetataa jira. Garuu gochaan sukkanneessaan akka naannarratti raawwatamuu isaatiif nan gadda jechuudha. Haati koo ofiisiitii iyyuu dhukkuba dheengaddaa hin dandamanne sireerraa namatu baatee buusa. Namatu baatee ol baasa. Utun onlaayinii irraa badee yookiin immoo uumamatti miskooleen itti godhattu dhabdeen irraa mirkaneeffanne maal taati turte haati koo? Maaltu itti dhaga'ama akkam taati turte? Yaada ilaalamee jiran. Ji'an keenya ji'a laman keenya erga dhukkubarraa ofiisiitii bicuu sireef dandamataa jirti. Maal jechuudha inni? Yaa obboleetti maaliin sitti balleesse? Yoon sitti balleesse maaliin dhuftee nan gaafanne? Maaliin nan himanne namatti? Gochaan sukkanneessaan kanaa gadi jiraa jiran. Wanni kanaa olii ana irratti hojjetamu hin jiru jechuudha kana booddee. Utuu kuma laphee ta'e haati koo duuteetti. Subhaanallah. Rabbiin iyyuu hadiisa isaa keessatti jedheera. Dhagaa jabeessee kan laqee ilma namaa kan laqee ilmi namaa akka inni dhagaa caala jabaatus nuu himee jira jechuudha. Ilmi namaa kalqaadhaan yoo laafaa ta'e illee yoo dhagaadhaan dhahamee du'uu danda'e yoo dhagaadhaan rukutamee nan falaxamee mataan isaa dhiiguu danda'e illee dhagaa sana caala akka inni jabaatu nuu himamee jira hadiisaan jechuudha. Ilmi namaa dhagaa caala jabaata hadhan argiyan. Hadhan arge akka ilmi namaa gara laafummaa namaaf hin qabne akka ilmi namaa garaan isaa jabaa ta'e dhagaa caala akka inni jabaatu hadhan arge jechuudha. Rabbiin jazaa keessa isiniif kaffalu waan an jedhu qabu warri wal qindeessitan kuni inaaftota inaafaan immoo wanni biraan jiru maaliif nama gargaarsa alhamdulillah rabbil alamin kanuma keessa immoo wannan sinitti himu gubattuun miskuu abbaa nagaatii birrii doolaara 7,500 shiftaan gaafatte guuteef hin jira baga gammaddan warri gammaddan kanuma malee badii waa tokko hin jiru jechuudha. Maali badiin koo ofiifuu biiziidha waa'ee miskuu irratti halkaniif guyyaa hirriba dhabee halkan sa'aatii 9 halkan sa'aatii 7 naada walee namnoon dhabaan jiru waa'ee miskuuti akka waan miindaanaa kaffaltanu badiin koo maa inni kanaafuu baga gammaddan birrii miskuu guutee jira ammas immoo gargaaramaa jirti. Achi keessaa ba'uunsis qurxiidha inshaallah hin baati miskuun hin baati waan isin barbaaddu achitti kuunnaaf jedhee uummanni buusaafii jira kottaa guruppii keessa galaa dhaggeeffadhaa. Inaaffaasa kanaa qorichisaa immoo isiniif ani maali? Maaliif nama biraa kabaja argate maaliif nama biraa sagaleen isaa dhageettii argate akkam akkam torbee tokko keessa doolaara 7,500 guute yoo jette kottuutii fakkeenya irraa fudhu ilma namaa gargaari. Ilma namaa lafatti dhiitteen gufisinii rabbi si haadhiitu. Gosii keetii si ilma namaa lafatti rajjatee dabarfatu malee isa waa gargaaruu jechuu hin beekne jechuudha. Doomaa. Rabbii kee ofirratti sodaattu rabbii si kallaqee ofirratti sodaattu utuu haadha qabdu kan haadha kootti bilbilchiiftee dhukkuba karoona qabeetu waan na hawwite nabi bismillaahi irrahmaani irrahiim. Lakkii bo'aan nagaa kooti. Bareeda isaan jira alhamdulillah rabbil alamin ofii fayyaa ta'eefan ilma namaa barahaa keessa bakka argetti kufee jiru hoggaa keessa nama 10 nama 15 nama 20 ol qabaa jira jechuudha. Utuun fayyaa hin taane ani yoo fi gooti bakka hin jiru jechuudha. Inaaffa yoo ta'e yaa obboleessa yookiin obboleetti kottuu hirmaadhuuti gurupii keessatti anatu caala jedhii gargaarii kayrii kana harkaa fudhu. Inni eeyyamama inaaffaan akkanaa inni eeyyamamaayyuu. Nam tokko wanni kayrii hojjete ani isa caaluun qaba jettee itti galtee ilmoo durbaa lafaa ol kufte ol kaasuu irratti hirmaattee na caaltee kayrii kana harkaa fudhachuu yaali malee gurupii keessa galtee footoo waan hin taane waan baalagee waan ilma namaa safuutu balleessu gadhiiftee sii ta'uu dide hin milkoofne hin dide uummanni gurupii sana keessaa faca'uu dide gargaare wal gahee ala namoonni naftee dhuftee mubaarikiin kaaroonaa qabeettee odeessaa harta obboleewwan koo warri hin dhageenis dhagaa karoonaan isaaf haa ta'u abbicha kan jedhee maatii kootti mee naaf hawwee haa ta'u annagaa kootti alhamdulillah keessaan hin gaafatina kunoo waa tokko wannan qufaa yeroo hin jiru
kana keessa tun qufaa tokko qufee salphadheera jechuudha. Lakkii boo ani shikii keessan jira gammachuurra jira. Alhamdulillah rabbil alamin fayyaa kooti rabbii koon galateeffadhaan taa'e. Inni na hawwite immoo boolla naa qottee ofii keessa buuta hin shakkin. Hin shakkin nafu akka maatii koo naasiftetti naftu. Obboleewwan koo keessaa waatsaappiidhaan immoodhaan bilbiltanii ustaaza tokko jaallatamaaf kabajamaa wallahi boo'anii jechuudha. Dhugumaa wanta daarii naanna'anii ustaazni jaallatamaa kabajamaan waan jedhanii na gaafatan dhabanii utuu ilma namaa rakkattuumoo utuu ilma namaatii maal taatu jedhanii boo maal taatan jennaan giddii meeqaan jechuudha. Dhukkubichi masrii galeeraa akkam nama meeqa qabe daarii naanna'u na gaafachuu sodaatanii booddeen naan jedhu dhukkuba karoona qabe jechuudha gaan jechuudha. Lakkii bo'an alhamdulillah rabbil alamin viidiyoo kana hundumti keessaniyyuu mesenjeraan waatsaappiidhaan bakka hundaan nagaa namoota na jaallatan addunyaa kanarraa danuun qabaan nama 100 keessaa nama 10tu na jibba. Namni 90 alhamdulillah rabbil alamin na jaallata kan ammoo na mirkaneessitaniittu waa tokko na jaallataa na jibbitaa jedhee naman gaafadhuan. Nama 100 keessaa nama 90 na jaallata biyya kamiyyuu kun beekamaa waan citee lafa bu'e jechuudha. Kun immoo rabbiin biraayi yaa rabbi jaalala namaa naa dabale ammayyuu awwaa biraasin gadhuan. Tun jaalala namaan qabaanne birrii oggaa tokko fayyaa kadhatamu birrii oggaa lamatti namaan gun torbee tokko keessatti $7,700 jechuun waan salphaasin itti fakkaate birrii makiinaa tokkooti Itoophiyaatti. Alhamdulillah rabbil alamin yaa rabbi jaalala namaa nuu kenne ammas yaa rabbi jaalala namaa naa dabale bakkuma jirtan toorna jaallattan du'aayii waxxaraa du'aayii naa jabeessaa garee adda addaatti du'aayii naa kadhachiisaa du'aayii naa kadhaa viidiyoo kanallee naa faffacaasaa lakkii boo'an qulqulluudha zaalimatu naaf hahuwe sharranyaatu naaf hahuwe rabbi afaan isaanirraa qabuudhaati du'aayii naa kadhaa abaaramaa gosii kana afaan isaa rabbi narraa haa qabu annagaa kootiin siniin jedha akkan naane kana innaan hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana sheer naa godhaa waa'ee miskuu abbaa nagaas waan isinitti himuun qabaa viidiyoo kana bakkuma hundi keessanuu bakka jirtanuu sheer godhaa meel tokko sheer godhaa an siyaasa keessan jiru gandummaa keessan jiru miyaa maal jedhanii warra siyaasaatti hojjetamne yoo wanta kanaa anatti yaabboleessu rabbi siyaa qajeelchu obbo dooma of qajeelchi taay natti buute ustaazaan nama na jaallatu kumaatamaan hin abaaraminiiti abaaramtu. Dhiifama guddaa neetworkiitu nagatee deeme hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana sheer naa gochuudhaan akka ummanni hundi dhaga'u akka namni tokko innaane namoota na jaallatan baay'een biyya duniyaa kanarraa qaba waan ta'eef akka jarri innaanee viidiyoo kana karaa mesenjeraatiin guruppii adda addaatti naa facaasaa jechuudha. Waa'ee miskuu abbaa nagaa irratti waan dubbadhu qaba waan ta'eef namoonni na jala harca'anii jiru viidiyoo kana sheer naa godhaa mesenjeraan guruppii adda addaa irratti waatsaappii irratti sooshaal miidiyaa maa vaayibariin ta'in maa waan barbaade ta'in irratti ergaa waa'ee miskuu irratti waan dubbannu qabna. Subhanallah ilmi namaadha akkas garaa jabaataadha. Lakkii bu'aan nagaa kooti ibbo nagaa bareeda alhamdulillah rabbil alamin amma rabbiin nagaa naa godhu. Dhaamsa cimaan isinii qaba waan ta'eef isiniifis wanni narra ga'e kun isinirra ga'uun barbaadu waan ta'eef silaalleen dubbadhu maatii koo tasgabbeesseera namoota hedduutu keessaan dhufanii mubaarik maal taate dhugumaan nan nagee jedha malee jechuudha namni baasee illee natti muu sodaata jechuudha. Lakkii bu'aan immoo baasee isinitti himaa dhukkuba karoonaa miti utaalloon bareedaa wayii nan qabne utaallumti bareedaa nama qufaas wayii na qabeen jiru ammaan nagaadha kunoo namni karoonaa qabu daqiiqaa lama walitti aansee haasa'uu hin danda'u jedhan. Namni karoonaa qabu daqiiqaa lama walitti aansee haasa'uu hin danda'u. Dhukkuba karoonaatu mucaa keessan qabe jettee dawwaluun kana caala mujrimummaan jira. Kana caala gara jabeenyummaan kana caala natti hojjetamu hin jiru kana booddeeyyuu. Dhukkuba addunyaan sodaattee haadhaaf ilmoon wal baqatee abbaaf haati wal baqatanii jiranu kana keessa waan akkana afarsuuni diinummaan kana caala hin jiru galatoomii siin jedha. يا نجسة نبراس جمال يا نجسة يا وساخة إسيكو سيكي تي بوشتيني سينته ما ديكو تين تجورا نجلا ديمي كوشا عشا فيسبوك كي سمبه كون كتو
dooma isii gosii keetiiti isiin ilmaan oromoo gandaan lagaan qoqqooddee kaate anatti immoo darbite nifxaam waan hangootu jabbii isa mataa jabbii gosii keetiiti wanta hin dadhabe amma arguudhuma isaa argaa kee faandoo waraabeetti. Adda aareen jira narra laalinaa obboleewwan koo haasawa koo gabaabseen sinirraa cufadhaa sheer godhaa hundi namaa dhaga'uu qabaa wanni narra ga'e ilmoo namaa irra ga'uu qabu yaa obboleewwan koo biyya duniyaa irra tanuu warri maatii keessanitti tun bilbilin torbee keessan 14 keessan jabaadhaatii maatii keessanii bilbilaa kaardii birii lamaa caala isin jalaan fudhatu annagaa kooti diqqoo namni bilbilee namni wal dadhabeera jedhaa himadhaa dura bu'aati diqqoo namoonni kana bilbilanii maatii namaatti dhukkuba kanaa qabamee jira jedhanii himaa jiru waan ta'eef yoo informationiin akkanaa isin ga'e inna hinaa waan akkanaa jammaramee jira jedhaati warri biyya ormaa jirtan keessattuu warri maatii keessan irraa turtanii jirtan warri bilbila hin qabne isin jirtuu kan maatii bilbila maatii kootii irraan fadhe warri jettan isin jirtu subhaanallah jabaadhaati maatii keessanii bilbiltanii akka nagaa taatan akka gaarii jirtan akka du'aa isinii kadhatan maatii keessanitti himaa wanni anarra ga'e akka isin irra hin geenye la warri onlaayinii irra jirtan warri na dhaggeeffataa jirtan hundumti keessan bilbilaa maatii keessan qalbii jaraa tasgabbeessaa maaliifi hin beekamu waswaasiin tokko koo addunyaan hiriyaan baalageen tokko jira bilbilee maatii keessanitti mee maatii keessan maraachuurra qalbii maatii keessanii maaliif daqiiqaa shaniin maaliif gubata dhageessan miti waan narra ga'e wanni narra ga'e akkasin irra hin geenye ilmi namaa diinummaa isaa ibsaa jira waan ta'eef dhukkubumti kun kan hin narca'e waan akkanaatiif jiran inni kaan dhukkuba kana chaayinaa qopheesse jedha inni kaan ameerikaa qopheesseedha inni kaan jinnii qopheesseedha inni kaan jaankaa qopheesseedha hin jiru wanta kana dallansuu rabbiiti kun kana waa tokko wal hin morminu kun dallansuu rabbiiti wal qunnamtiin adda addaa nikaa malee dhanatee jennaan ilmi namaa akka horii akka barbaade wal yaabee jennaan dhukkuba HIV fidee isa kan lafarraa xarakee fudhatee deemee inni kaan lubbuudhaan socho'aa jira hin jiru dawaan isaa jedhe hin dhibe tingi godhaa qabadhaa ergantanaa namni bucuusii hammitee parsantiin hammitee of sassaabeera manatti sana booddee immoo dhukkuba gurraa fi ijaan dhiiga dhangalaasu iboolaa fide haadhaaf ilmoo abbaaf ilmoo wal baqate gaayaa ammas ilmi namaa sharrummaa isaa dhiisuu dide akka dhagaa walitti jabaataa deeme haala namoo dhukkuba hafuuraan daddarbu fide rabbi ammaalan hojjetaa jira jedhii of gaafadhu kan namaa dhiisiti maalan hojjetaa jira maalirra hin jiraan sharrii maaliin ilma namaatti facaasaa jireedhi of gaafadhu mee dura sana booddee waan dhukkubni gara caaruuf hin barta masgiinni rabbi alhamdulillah rabbil alamin guute amma masgiinni bakka hundaa guutee dhageenya ergasii hoo eessa jirtu yeroo masgiinni qophaa dhaabatu yeroo namni 15 namni 20 namni 50 masgiida nama 1000 baachuu danda'u keessatti namni 5 qofti masgiida rabbii duwwaatti qalee nama 5 nama 10 salaatamu eessa jirtu jabaadhaa toobadhaa ammas yeroon toobaa danuudha dheeraadha yeroo baay'ee qabna haftee umrii keenyaa keessa rabbi barakaa nuuf akaa'u baga nu fudhatee kee nutti hin agarsiisin otuu jirru fakkeenya adda addaa mul'achuu jalqabeera jabaadhaatii toobadhaa gara rabbii keessanitti deebi'aa maatii keessanitti bilbilaatii akka nagaa taatan himadhaa maatiin keessa qalbii jaraa cinqamaa biyya namaa keessa jirti jennaan wama nu bakkee bulluseehu amma ta'e garuu kireeffannees ta'u kadhannees ta'u jiraataa jirra waan ta'eef maatii keessan bilbilaatii tasgabbeessaa mana hojiitii ba'aan jirru maramaa jirra of eeggannoo goonee of eeggataa irraa isiniif yaaddaa irra malee nu bareeda jirreedha maatii keessan tasgabbeessaa maaliyyuu keessa jiraadha maatii keessan tasgabbeessuu danda'u qabdu sa'aatii kana keessa jechuudha haadha keessa warra haadha qabdan abbaa keessa warra abbaa qabdan warra obboleessa qabdan obboleettii qabdan warra qabdan immoo rabbiin qubsuma jalaa jannata keessa isiniif taasisuun isiniin jedha kana jennaan an akka sodaa kootitti akka hojii keenyaatti ana dabalatee akka hojii keenyaatti dhukkuba ijaan ol ilaallaan nama darbu dhufuu deema yoo qajeeluu dinne dhukkuba ijaan wal ilaallaan namatti darbu
Rukkuba jaanfannee deemnu dhufuu deemaara. Utuun jaallatin duudaa taane ramma kun inni kaan distii hidhata. Inni kaan akaafaa hidhata afaanitti. Inni kaan kasal mandajaa hidhata. Inni kaan feestaalii hidhata. Inni kaan ammoo danda'een ishiidhuma kana hidhataara kun ala. Kun amma lukkuma narraa eega yoo rabbiin gaaraa gadi naneenni. Kunoo laala. Urunguu fakkaannee deemaara kun ala. Amma kun yoo rabbiin naneenni lukkuma narraa eegaa kun. Argitanii? Balaash waa tokkoyyuu kun lukkuma namarraa eeguu hin danda'u yoo rabbiin biraa dhufe. Rabbiin biraa dhufe itti karaarra moociisin. Rabbii kee kadhadhuu ta'u badhuu siin jedhaara. Akkasitti ittiin gootanii qabachuu dandeessu jechuudha. Yoo mataan keessan hojjete. Kana xumura irratti immoo miskuu abbaa nagaatiif maallaqnis guuteera doolaara 400 qofa tafa waan ta'eef inni rakkoon qabu inshaallah obboleewwan keenya warri guruppii keessa jiranus itti mari'ataa jiru inshaallah hin guunnaa fi hin kafalamaa fi hin baati oduu gammachiisaa ansinii qabu immoo obboleettiin keenya godina Jimmaa keessatti dhalattee guddatte maqaan isii Heelan jedhamu bakka miskuun itti daraaramaa jirtu bakka Amiinaan itti daraaramaa jirtu baatee amaanaa Amiinaatiif miskuu ettee dhaammattee jirti yuutuubii gora isinii gadhiiseen jira feesbuukii jalatti illee suuraa isiitii hojii isinii gadhiiseen jira jechuudha. Obboleettii keenya Heelan doolaara 12,500 kaffalattee fixxee baatee adda kunoo Liibiyaa keessa jirti jechuudha. Dawwaltee illee amaanaa obbolaa keetii Amiinaadhaaf miskuu biraan hafin jetteetti Amiinaan guruppiin ijaaramee kan obbolaan si keessa jiran gargaaramaa jirti dhaqaati guruppicha keessatti maqaa obbolaa akkaawuntii obbolaa si irratti galchaa fi bira dhaabadhaa inni immoo Heelaniin baase miskuullee rabbiin achi keessaa baasu Amiinaallee Aayishaallee warra achi keessa jiru rabbiin nuuf baasuudhaa du'aa kadhadhaa hunda keessaniyyuu rabbiif jecha isin jaalladhaa erguma Heelan immoo bakka miskuun jirtu baatee inshaallah miskuunis baateennan nama isiniif handeessa jechuudha. Yeroo dhiyoo keessa inshaallah rabbiin biraa abdii guddaan qabaa. Maallaqni nama baasu du'aayi nama baasa rabbi nama baasa. Rabbii keessanitti harka wal qabaa fi hunda keessaniyyuu rabbiif jecha isin jaalladhaa. Amma baarik nagaan jira. Rakkoon narra ga'e akkasin irra hin geenyeef maatii keessa itti bilbilaati nageenya keessanii maan siniin jedha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Akkasigaa. Ahmad koy namoota tokko geggeessa waslaataa tokko. Ahmad Munawwar tuusin geggeessi waan sii dhaama maal jettee kaatati yaa ziftal zift funyaan mokoroonii goote xooxaa. Abboo yeroo hundaa waa'ee dubartii odeessaa hin oolin. Waa'ee dubartii jechuun waa'ee haadha keetiitiin. Koy nanaasaa dhaabadhee naasaa lana waa'ee dubartiitti boome. Ahmad Muhammad Nur Ahmad Munawwar waa'ee dubartii jechuun waa'ee obboleettii keetiitiin waa'ee dubartii jechuun waa'ee haadha keetiitiin akkam waa'ee dubartii ati yuuna wajjin odeessi silaatu bette kanannan teengi godhi feesbuukiin kun kan shamarraniiti kanaafuu deemtee jirta na jala hangiriis irra kaa'amee jira na jalaa godaantee jirta jechuudha deemi iddee barbaadde dhaqee afaan kee bani ana jalatti afaan banuu hin dandeessu baay'ee. باي خلاص انا دي بالك فدا وانده يودو بدي فيتيرا يسرا تمام ريب بارت اديكو واي كارونا جدمين انا كناني انغا كونجرا مباركين كارونا كبيني اودو جرا اودي سيرو انغا كوتي الحمد لله رب العالمين لك صبا مجرمات الشيطانات نرتو دي سارا صبا انينا ودغه سين لسين جدا اسينيو اسينيو بكجرتنتي